ta'e tokko surree keessa darbee tokko immoo caafirra na argate. Nadheeniif miiliyoon lamfa kaffaluu dhageenya jirra. Ashuma akka hordoftoota kee bakkeetti nageenya keessanaa qabu. Jaalas viidiyoo biraatti walitti deebi'ee jira. Viidiyoo kanatti akka itti bohaartan akka irraa barattan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanal kanaaf haaraa yoo jiraatan subscribe gochuun dagatina. Mallattoo notification tuqaansii jechuu barbaada. Yaadoo qabaattan koomentii barreessaa. Garumaatti naaf kanaa tura. Kan gadda irratti gaa waa'ee Caalaa Bultumee walii wajjin ilaalee turre. Caalaa Bultumeen poost godhetti yaalii ajjechaa hoteela Qananiisaa Baqqalaatti gruupii faanootti irratti raawwatame jedhee poost godhee ture. Sooshaal miidiyaa wantoota deemanii Andu'aalem wajjin wal lolanii dubartii irratti wal lolanii akkasidha. Andu'aalem dhaamiraa sana jechaa turanii. Andu'aalem hagaa irratti waa tokko hin dubbanne ture. Garuu warra viidiyoo gadhiifametu jira. Andu'aalem ofiisaati kan dubbate jechuudha. Bicha ka Caalaa Bultumee poost godhees miti gadda sooshaal miidiyaa kan deemaa ture. Faallaa Caalaa Bultumee poost godhe kan sooshaal miidiyaa deemaa ture. Anis viidiyoo sirratti hojjedheen ture. Kaayar Bashir wanta naasee keessatti kukkuteef deetan wantoota xiqqoosee dhugaatti godhee yaadu irratti si haasofnee giddu galeessa godhannee dhugaan jiru akka inni Andu'aalem rukutee dhagaa Caalaa Bultumee sana viidiyootu bee jira. Sana walii ilaallee viidiyoo dheengaddaas ilaallee dhugaa qabatamaa fi taatee waan arsoota keenya gidduutti ta'aa jiran walii wajjin ilaalla. Hagarumaatti nafaana turan. Akkam jirtu waan dhiyoo kana na mudate ani dhugaa koos dhabeera. Lolli akkam akka turee fi waan jiruun isinitti waan miidiyaa irratti deemu kun dhugaas miti. Aga miidiyaa guddaatti ga'ee wanni isaan dhugaa miti. Kanaaf dhugaa jiruun isinitti himaa dhugaan aan dhabeellee hin jira. Wanna kana garuu beekuu qabdu waan ta'eef isinitti himaa. Iddoon sun iddoo hojii kooti. Iddoo hojii koo Qananiisaa guyyaa sana hojii qabaa. Ani hojiidhaafan deemee Caalaan bashannanuuf dhufe. Sa'aatiin darbee jennaan jarri ibsaa ibsitee jara wajjin olitti wal lolee jechuudha. Achi booddee jarri qabdeetuma ijoolleen Oromoos jirti gaardota keessa baastee jirti gara alaa meeshaarraa fudhanii turan. Meeshaarraa fudhan suni deebi'uu qabaa waan jedhu ni natti haasofnaani ani meeshicha irraa fuusisee deebisiiseefi jechuudha. Irraa fuudhee deebisiiseef meeshaa. Amma iddoo sanitti ijoolleen dhuftee ijoollee homaan beekne. Ijoollee iddoo biraatii dhuftee ijoolletti immoo nan beeka. Dhiisii jechaanii ture. Dhiisii jennaan mucaan isootti jiru dhahee kuffiseera ijoollee bakka kufeetti mucaatti rasaasni dhuka'e. Nan ajjeesii yoo jedhu ani hin dandeenye gidduu galee dhiisii jedhee. Yoo gidduu galu dur jedhee nattis dhukaasee jechuudha. Gara koottis akkasi qabee dhukaase. Kanaafuu dhugaan jiru akkasi. Wanni tokkoyyuu hin jiru. Iddoo sanitti lubbuun darbuullee hin danda'a. Mucaan ammas miidhama guddaarra jira. Kan koo Rabbi na baasee garuu immoo kabajni walii qabu akkana ta'uun qabu. Iddoo hojii kootti akkas ta'uun qabu ture yoo ta'ellee immoo of qabuun of akka wanni hamaan balaan isarratti mudanne abbaa ibidda qabeetu murteessuu qaba jechuudha. Garuu immoo nan dandeessisne sanaaf gidduu galee mucaan nan ajjeesii yoo jedhu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma. Mucaan miidhamee jira. Anis immoo qonnarra darbeera miidhameera. Lama dhuka'ee tokko surree keessa darbee tokko immoo caafirra na argatee jechuudha. Ani waan kana bal'isuun barbaanne wanni uumame akkasii kanaafi dhugaa kana baraa wanni kun akkasii jechuudha. Jalqabarratti Andu'aalem baga waaqayyoon oolchee baga lubbuun kee haftee siin jechuun barbaada. Sooshaal miidiyaa irra wanti deemaa ture wanta fokkisaadha waan badaadha. Keessumattuu Caalaa Bultumee ajandaa kana gara biraatti makseeti gaa kan inni poost godhe jechuudha. Dafee ganamaan ariifate balleessan akka dhibbaadha Caalaa Bultumee ta'e beekamaadha. Namoota baay'ee poost gochaa turanii namoota baay'ee barreessaa turanii garuu haa ta'uyyuu malee waan kana bifa biraatti harkiseeti kan inni poost godhe jechuudha. Andu'aalem Gosaa jechuun Caalaa Bultumee jechuun nuuf tokkumadha. Haadhoodha Oromoodha lammaan isaa nuuf aartisiidha nuuf qabsaa'ota nuufi aadaa keenya eenyummaa keenya warra guddisanidha jechuudha. Isaan lammaaniyyuu ija tokkoon ilaalla nuti. Miidhama Caalaas miidhama Andu'aalemis namni barbaadu hin jiru akka Oromoo tokkootti jechuudha. Taateen kun baay'ee nama gaddisiisa. Caalaa Bultumee dogoggora cimaa hojjeteetu jira. Keessumattuu wanta inni poost godhee wanta sooshaal miidiyaa irra deemaa ture namoota baay'ee bitaatti galchee jira. Keessumattuu wanta kana dubartiitti hidhanii waan akka durbaa ijoolleetti maqaa balleessi baay'ee deemaa ture. Garuu Andu'aalem dhaamuunsaa dhugaama ture. Viidiyoo dheengaddaa irrattis Andu'aalem yookiin Caalaan baanii miidiyaaf ibsa hin kennu jedheetan yaadaa ture dhugaa jiru. Maaliif uummatii hin burjaaja'a. Maaliif isaan nama salphaa miti nuuf namoota qaroo keenya akka qaroo keenyaatti ilaalu namoota beekamoodha artistii keenyadha. Namoota nuyi qaamna jenneetti dhaadannudha isaan jechuudha. Niifi baga waaqayyoo isa oolche jechuun barbaada dhugaan jiru kanadha. Walaa lamaanidha jechuudha kan walitti dhukaase. Qoomsi dubbii kanaa kanas ta'uu dhiisuu danda'ameefi dhuguma amma irraa qabuun jechuun amma nama irraa qabuun akkamitti namatti nama dhukaasisamma.
nama tokko rukutin jettee gidduu galuuni atis deemettee isatti dhukaasu jechuun sinu shakkii biraa nama keessatti uumaa jechuudha wanti kun. Saniifuu lubbuudhaan ooluun waan guddaadha. Maaliif duutis hammanuma. Xiyyitii namatti dhukaafamee hafuu jechuun waan guddaadha dhugaa. Itti iddoo biraa argatee hammanuma jechuudha jechuudha. Xiyyitii lama dhukaafame sayyuu lamachuun wal faana lamatti dhukaase jechuun hin cima. Ituu amma kana duraan sooshaal miidiyaa irratti dhaametti gidduutti dhaamee ituu namarraa qabu tun beekiin hirkaabaarra kee rukutee miila rukutee waan jirtu deemaa ture. Sunis sobaa jechuudha amma kan du'aaleen jechaa jirutti. Ati deemi asii jedhee lamanatti dhukaasedhe. Saniif gocha baay'ee nama qaanessuu fi baay'ee nama tuffachiisudha. Keessumattuu akka sabaatti wantooti kun baay'ee nu xinneessa. Deebi'ees immoo boruma iftaaniyyuu yoo rakkoon biraas irra ga'ee yoo amma fakkeenyaaf namni tokko waa ta'ee namni yaada isaa fakkeenyaaf dirqama faannoon isin jaallatu isinitti dhukaasanii yookiin sabni biraa arsoota keenya hin jaallatu jechaa jiru. Isaan itti argatanii hin dhiisan. Maaliif hin jaallatan akka isaanii hordofaman yookiin akka isaanii hin jaallatamne beekaman saba biraa biratti. Soota Oromoo qabsaa'ota Oromoo yeroo hunda indoorsamuu saba biraatiin ajjechaan irraan gahaa jechuudha. Keessumattuu soba eenyummaa isaanii Oromummaa isaaniitiif dhiibbaan irraan gahaa. Sana wal qabatee bor yoo rakkoon biraa irra ga'e waan har'a sobdanii poostii gootan sanaanii isa ta'uu dhiisuu mala nama ijoollee du'ee dhugaan keessan booda dhokachuu danda'a waan ta'eef jalqabumayyuu waan dhugaa jiru beeksisuu ture. Kana ta'u yoo akkas ta'uu baate immoo poostii gochuun ture sooshaal miidiyaa irratti. Erga dogoggoraan aariidhaan ariifannaadhaan yookiin dubbiin sun saa sanatti teera waan ta'eef mormtaasaa bifa jaarsoliitiin bifa abbaa gadaatiin gidduu galamee araarri taa'amuu ture. Caalaa bultooyes keejii kana gara biraatti maksee akka walolatti poostii gochuu hin balleesse jechuudha. Saniifi lamman keessanuu baga lubbuun haftan isin jechuun barbaada. Gurbaanni dhaames immoo waaqayyo lubbuu isaa maaru isaa fayyisu gurbaanni miidhameera jedhamaa jiru sunis jechuudha. Wanti nu beekuu qabnu arsoota keenya of eeggachuun dirqama isaaniiti. Keessumattuu immoo arsoota warra bebbeekamoo warra durii irraa takkaa gicciitiin akkasii lolli akkasii godhamee hin dhaga'amu. Saatii malee deemuuni obsa qabaachuun nama wajjin wal loluun irra waliif darbuuni. Waa tokkotti ariifachuu dhiisuuni lubbuu namaa akka biyya lafaa kana tuttursullee gochuu ni danda'a. Waa ariifachuun immoo aarii gana lola baay'isuu immoo lubbuun kee kana lafee darbu gochuu ni danda'a jechuudha. Saniif itti of eeddanii uummataaf jecha ofis eeddanii dhala keessaniif saba keessaniif jecha of eeddanii ergaa kootiin jechuun barbaada. Believe me or not jechooti tokko taabuu harmirra fayyadamuu hin dandeenye malee dargaggeessi Oromoo nadheeniif miiliyoon lamfa kaffaluu dhageenya jirraniin amma aniin practically raga waliin dhagee jiraachuu nam birri kum dhibba lamaatiin nadhee waliin bulee dabarsuu fedhe dogongoraa miiliyoon lam xaafeef nyaatame jiraachuu. Zero tokko itti dabale. Zero tokko itti dabale. Real story. Yes. Real story. Machaa elti lafin argitu kan dalaga ture jechuudha. Kaan sadeessoo nama sadarka lubbuu nama balleessuu darbuu jirte jechuudha. Maqa Oromootiin lubbuun Oromoon bari walqixxummaaf qabsaa malee atiin Oromoo maajooritii jettee katama kee deemte namijjeefte gaaf borganam rasaasaan qeeyama si buusan gana nami walti baduu fi miti nu sun keessa hin jirru jechuudha. So beessa teetii yoo kadhudditaat beessa teetii yoo qaamstaat beessa teetii yoo xuuxitaat maqa Oromootiin machaa'in maqa Oromootiin hin mirqaanin Oromoo achi kaayi manfarsoo kophatan tidhaqe Oromummaan walitti qabnaa dhimma dhuunfaatii miti birritan teetii miti lafati cabacabtee miti Oromummaa waan walitti qabnuuf maqa Oromootiin qoosaa dhiisaa jechuun. Ogaa kun ergaa guddaadha. Keessumatti waan akkasii erga dhagahuun jalqabee tureera jechuudha. Saniifi kunis waan dhugaa jirudha waan ta'eef namni keenya itti of eeggattanii gaariidha isiniin jechuu barbaada. Wanti ta'uu inni irratti darbe kuni waan qabatamana waan dhugaadha. Dhagaan ture sobas ta'uu danda'a yaadaa ture garuu miidiyaan immoo waan kana tun gurguddeeffatin sheerii gochuu hin danda'u. Dubartii tokkotti 200 dabarsuu fituu dogoggoraan zeerootti dabalee miliyoona 2 dubartii tokkoof kana kan kennee halka wajjin buluu maal akka ta'u figa maalidha isheen. Inna saniif namni keenya of eeggadhaa sooressooti keenya namooti keenya gabaa balleessaa jirtu. Saniif of eeggannoo cimaa akka gootan siniin jechuun barbaada. Tokko yaa viidiyoon siniif qaadde kana fakkaata dhimmi Caalaa Bultumee fi Andu'aalem Gosaa kana fakkaata siniin jechuu barbaada. Keessumattuu gara fuulduraatti isaallee jaarsoliin araaramuu danda'u baga lubbuun namaa hin bayini silaa maaltu uumama jettanii yaaddanitti Oromoo gidduutti waan baay'eetu uumama ture. Sanuu Oromoon Oromoo ajjeesuu artistii tokkaasuu jechuun dhukaasuu jechuun baay'ee waan fokkisaa fi waan baay'ee nama qaanessudha. Keessumattuu kun miidiyaatti yoo ba'uun hin turre kana keessumaan jaarsolii wajjin fixuutu ture jalqabumayyuu. Egaa erga dubbiin babal'ate immoo dhugaasaa ba'ee dubbachuun isaa immoo dirqama ture waan gaarii godhee Andu'aalemii lamman keessanuu baay'ee isin jaallanna bagaaftanii baga lubbuun jiraattan isin jechuu barbaada. Waan sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kana fakkaata yeroo biraa viidiyoo biraa irratti gortee murtii nagaan